mucayyoo xiqqoo kana jechuudha. Reeffa amma waggaa kudha gara waggaa kudha meeqaati jettee amma gara waggaa 20 taate na fakkaate. Ani viidiyoo mureen fide viidiyoo xiqqoo kana muree fide malee viidiyoo warra argitanii jirtan hin jirtu. Viidiyoo Amaariffaa keessatti hin jirtu jechuudha. Yoo barbaaddan immoo asirratti sheerii isinii godhaa dattanii ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Warri hin argine jechuudha. Warroonni argitan immoo argitanii jirtu. Kanaaf jennaan mucayyoon kun abbaa biddeenaa ishee waggaa 13 kaasee walii wajjin jiraachaa jira jechuudha. Haadhaa wajjin hin jiraata, mucayyoo kana wajjin hin jiraata. Mee ilaalaa jabaa rabbii. Mucayyoo kana handhuura isaata garaa isaa keessaa hin baane maal jechuudha malee dhaluma isaatti ilaalama bara. Kanuma isaati mucayyoon kun. Kanuma isaa haadhaa wajjin guyyaa halkan rafaa. Guyyaa ammoo mucaa wajjin rafaa. Mee ilaalaa kana safuu kana. Waan qaanyee waan odaati kun dhugaa rabbii. Sammuun dhumti isaanii akkam. Mucaan interview godhu kun maal jedheeni akkamitti tu waggaa amma kana walii wajjin jiraata. Isayyuu maal jedhuni yenee fiqir yereen maar waliin jedhu bar. Hay argitanii silkiidhaan walitti haasa'u jechuudha. Osoo akkasitti wal jaallatanii osoo yenee fiqir yenee maar waliin jedhaniitu friendii qabdi bakkee irraa moo jaalallee qabdi. Isheen kun jechuudha jaalallee sanallee dhoositee jirti abbaa sana. Galgala yeroo tokko gaashawwadanii gaa safuu waan haasoo fayyuu namatti hin tolu dhugaa rabbii safuudha. Yeroo tokko gaashawwadanii mucaan abbaa maa wajjin jiraatti. Gisee kaan immoo bakkee baatee friendii ishee sanaa wajjin jiraatti jechuudha. Osoo guyyaa tokko friendii ishee sanaa wajjin bakkee keessa wookii ba'anii ta'anii haasa'aniitu miisejii yenee fiqir jedhu irra dhufe jechuudha. Mindinnoo hundasii saniin booda giraa gibbitti jedhee gurbaanni eenyummaan akka jedhuun jedhee qorachuu jammaree silkii gaan dhawwatte mucayyoon qorachuu jammaree maal godhaa warroota interview nama godhanii warroota yuutuubii kana bira deemeetu interview godhee jechuudha. Gaafachiise bakkeetti wal arganii silkii fuudhanii gaafatanii qorra jennaan mucayyoon silkii hin kennu jettee boo asitti citee bada malee silkii koo hin kennu gadiin dhiisu jette. Ittiin qaban ibboo hin fiddan. Gurbichi immoo shabalaa wayiiti bareeda gurbichi bareedaadha waan dhiiftu miti mucayyoon amma tokko fokkiftuudha gurbicha bareeda. Saniin booddee baay'een jaaladha isa dhabuun barbaadutti la har'a gargarii qabna moo har'a adda baana moo silkii kanaaf natti laatta jedheen. Mucayyoon egaa abbaa janajjanti abbaatu fiqirii isheeti iccitiitu gadi baay'eessaa fuutee laattire hin diddeebbo ittiin qabee har'a adda baanaa nafate na jaallatta si jaalladha. Har'a adda baana ta'uu baannaan fidi jedheen morma kana kikkee qabe laabbee shoon jedhaan immoo yeroo kokkee qabe maal gootire itti laatte inni kaabbate gara abbaa biddeenaa duukaa ciisaa ture jette qaanyi inni mattuu haadhatti inni mattuu gargara diigamu inni booddee gurbaan argee maraate qawwisee miisejicha argee waan isaan abbaa wajjinaa isaan argee hunda isaa qulqulleeffatee kutee badii aabbe hin deemi achi. Saniin booddee gurbichi inni interview godhe sun teessise akkamittiin ati abbaa kee wajjin ciista haadha keetti ni mattu ollaatti ni mattu goddonya tokkeetti ni mattu furmaata argachuu qabda jaallatteeti ati yenee fiqir jettaan yennaan jaalladhee miti kan hin akka jedhu. Sinajjee sanaan jedhee kanaaf jedhee tayyenee fiqir yenee maal jedheeni wajjin hin jiraadhaa jette. Safuu waan dinqee waan odaati kun dhugaa rabbii. Saniin booddee egaa maalirraan kan ka'e birriin qabdu moo birrii dhabdee moo maalirraan kan ka'e abbaa kan keetii walii wajjin jiraachuu dandeessee jedheeni gurbaan interview godhu sun gadi qotee gaafate jechuudha. Saniin booddee lakki jetteen waa hundumaa osatu naa godhaa. Naam Tayyib daqiiqa na waamte jaartii na qabdi atis. Asumarraanitu gurbaan gaafatee jennaan maal dhabdee waan nyaattu dhabdee waan uffattu dhabdee nan lakki waa hundumaayyuu abbaadhuma konnaa godhaa jette. Waa hunduma sannaa godha waan barbaadu hundumaa isatu naa bitaa. Garuu jettee yoon haadha kootti mi haadha koo wajjin adda ba'u. Yoon ollaatti mi haadhi kiyya sodaadheetani haati kiyya rakkattee na guddistee rakkoo meeqa keessa darbitee na guddistee amma yoon itti immoo abbaa kanarraa adda baati.
sababii abbaa kanarraa adda baatu jedhee himuun barbaanne akkasumatti walii wajjin jiraadhe gaafa rabbitti addana baasee adda baa jedhee tan qopheeffadhee jira. Kanaafani immoo sodaadhe argitanii rakkinni haadha boolla keessa nama buusa. Jaalladhee miti jette kan wajjin jiraadhu jaalladhee miti. Haati koo hin rakkatti anaan rakkattee na guddiste beeloftee na guddifte kanaaf jennaani akkan itti mul'abe yooni abbaa maal jedheen itti himaa maal jedheen ani abbaa wajjin jiraadha jedheen itti himaa. Haati koo hinduuti na dura kana yoo dhageesseyyuu hinduuti ofisheeti jette. Mee rakkoo haadha ani beekon maal jetteetti mitis kottu jaarsa kanarraa adda baana yoo jette situu abbaa manaa kiyyatti addana baasee mucayyoon baay'ee tokko rakkattee hedduu nama gaddisiisaa wallaahi laasin baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Haati koo akka balaarra hin buune jetteeti kan isheen kana hundaa gochaa jirtu. Dhuguma maal jettee himtime dhiistee baddi moo baduuf haqimiin qabdu eessarratti fireentii ishee kanatti muufis rakkoo furmaatan qabu. Ani mee waan isaan furmaata godhan mee hin beeku viidiyoo ganaa hojjetanii gadhiisu. Bakka anan sirreessaa waa hundaayyuu fireendiin keessa akka deebi'u nan godha haadha keettis nan hima jedhee ani hin beeku booda atiif abbaan gargar ba'u waan hin oolleedha. Abaan kan amma koo jireenya ilma isaati balleessuu safuu aadaa isaanii balleessuurra otoo mana hidhaa galeeyyuu hedduu tokko bareedaadha. Sababiinsaa akkasitti namatti taphachuun isa kan akka carraa ba'e himate malee yoona baay'eetu jira kan rakkachaa jiru. Kan akkas nama gochaa jiru hedduutu jira yoona jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee tokko nama gaddisiisaa baay'ee tokko namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuu fi kana dubbachuun iyyuu afaanitti nama ulfaata jechuudha. Wallaahi afaanitti nama ulfaata kuni rabbiin nagaa buusume barichi nuuf hin galle wallaahi hedduu baay'ee bara ulfaataadha. Ninja baay'ee tokko ulfaata. Kanaaf jennaan yeroo tokko amaariffatti makinaan jedha amaarifficha jala noolure yeroo tokko achi waa argee laala sanaaf jedheeti. Kanaaf jennaani hedduu baay'ee tokko ulfaataadha. Rabbiin nagaa haa buusu biyya keenya. Mucayyoon hin cinqamteeti otoo isin ta'e maal jettanii itti himtu gaaffiidha kunillee koomentii jalatti naa barreessaa. Maaliif jireenya haadha kootii hin balleessu bora abbaan kiyyaa haadha koo hin hiikaa maal jedheen itti maa jetteeti bakka atu yeroo xinnummaa sanatti itti himteeti ta'e haa ta'u bareeda ture. Mucayyoon garuu waggaa amma kana walii wajjin jiraatte jechuudha. Subhanallah saniyyuu akka waan jaalallee wayii ta'aniitu walitti dadawwalanii miisa jedha walitti haasa'u baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf baay'ee. Rakkoo nambade kai huy nambade maal margaarraan jireen allee gaafan galu waan akkasii cite akkasii bakkee babaasaa qoy Oromiffaanii biyya kiyya keessa deddeemee magaalaa keessa deddeemee interview akkasii nama godhee iccitii babaasa. Na eeggaddaas hin gaafan biyya galu iccitii akkasii deemee babaasa. Magaalaa hin beekne keessa naqamee magaalaa na keessa na beekan keessa dhannaanii nan dhiisan. Dhufanii manatti na reebu. Kanaaf jennaani magaalaa nan beekne dhaqeen fireendiif jaarsaaf jaartii silkii isaanii hirkaa fuudhee fattasha akka kanatti interview godhe na argitu gaafan galu. Magaalaan keessatti daladhe keessatti immoo hin godhu mana dhufnaan nafitti jiratti. Gargar nu baaftee naan jedhe dhukkeen irraa kaasu. Kanaafuu dubbadhu mana kiyya keessatti naannoo keenyatti dubbadhu. Naannoo bira dhaqee bakka bashannanaa dhaqee interview godha. Warra zalgii godhatu dhaqee interview godha.